Qabarratti ustaaza maqaa keessanii fi iddoo dhaloota keessanii amma immoo eessa akka jiraattan gabaabinaan nuuf himaa jaalladha. Maqaan kiyya Abdurrahman Hussein Abdallah Hassan Ali Sharuq irra sawaaree lukkuu iluu aboonnoolee daga qalloo bareentoo Oromooti. Bakkeen itti dhaladhe godina Harargee lixaa Anadaaloo Labuutti dhaladhe. Magaalaa xiqqishoo gurraasa jaallatu akka biyyaadha. Ganda akka baadiyyaa ture. Amman kana xiqqishoo biitii wayyoo itti haa jennu malee baadiyyaa keessatti dhaladhe. Akkasigaa daa'imummaadhaan barnootaaf jecha bu'aa bahii adda addaa keessaan ture. Ana ni jira. Galatoom ustaaz. Gaafii tanatti osoo hin seenne silaa nashiidaa takkaan baniinsa goonee nashiidaa sitti toluun hawaasni fudhatu takkaan gabaabsiteetuma nu jettee daarettii seenne hawaasuma nu yaadachiisuuf. Tuffatiin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachee nurtuu tahiboo tahilikkii tahiboo tahilikkii dhiisiboo dhiisilakkii hibboonin hin tuffatin dheerattee samiin tuytuu ajjattee dachee nurtuu tahiboo tahilikkii dhiisiboo dhiisilakkii jijjiirratuufuu akkan taane mudattam arrammoo durjii guuttee akka gootu wallaaltaa arrammoo durjii guuttee akka gootu wallaaltaa amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen jeetummaa naa baratee maanaa barattee akka namni ta'u hin taane jee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyyan kiyya kana durarra abbaan kiyya hin milkoofne abbaa kiyya kan akka inni fedhu san ta'ee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamti. Obboleessan irra guddaa tokko jira. Obboleettiin irra guddoo tokko takkaa jira. Ammas ta'u obboleessa keessan irra illee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dheetu. Yeroo daansii dheetu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa kaaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana inni yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dheeytee isa boodaa takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin hin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaa rafan irraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe. Deebiin obboleessa kiyyaas dhabe. Waan ijoollummaa xiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuu akkaan. Dizee dhabu ni boo'e abbaan kiyya kun. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uu irraa hirriibaa hin ka'e. Namni kisee ijoollummaa kana hirriibaa illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru natti. Boo'ee ka'eetiin suutatti ol je'ee ilaala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaadheen taa'eetuma laala. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa haalima akkanaa taatuun fadha. Har'aan kana kanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan sun jee boo'ee sudite. Godarra mucaan sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ol laaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan usteetuma qaawaan eegu seente. Godarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kutte jechuudha. Hoggaa abbaan kiyya deerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kutte jechuudha. Nandi sette. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaadha. Mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka kana asii qabatee takka ni ciniina akka godhuun bifa. Takka ammaas qabatee irratti kadhata. Ansa ilmaan kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'anii fi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniinaa takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya tana keessatti guyyaa kanarraa eegalee abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessan uumamte. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee aalima ta'uu fadhaa.
nuti barannee akkanatti diin kana jabaannu fadha waan inni barachuun irraa barasan barachuun qaban qalbii kiyya keessa na uumamte qayeetiin quraana jabaadde quraana fayyaniin fixee waan quraana fixu deemuun qaba jee murteesse ni yaadadha yeroon dura deemu manarraa maallaqa qarshii 30 isaan jalaa badeetiin deemuu ka'e boodarra maalii irraa bade isaan fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee qarshii 30 isaan irraa fudhadhee isaanis na qaceelchanii anee manarraa baane. Anaa murate nagarraan jechuudha isaanitti illee immoo an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif miti. Magaalaa Machaaraa kana dhufnee atoobisa yaabbannee deemne mucaa guddaadha anjoollee gisee san iyyaa daddummaa umrii xiyyaanii yeroo san eegaan amata 6 amata 5 kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu gardaruu eegale jechuudha amata meeqa akka ta'e hin beeku gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti eegaan buluu hariyaada tajriida tafsiira qaree booda amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hundarra hamaadha mucaa xiqqoo guddaa tokko jira abdii abiba harjaaniin gandarraa wajji baane nam takka wajjin jirru anis biyyan beeku takkaa biddeen ummaatii malee nyaadden beeku biddeenni mana namaa ni mi'aawattu hin beeku nama quubsattu hin beeku wayita Machaaraa kanarraa kaanee jilboon akkanaas garagallee kara fotoraa kana geenye eessa deemnani beektaa balballeetti Sheekh Mahmud Jaanii Alima guddaa bakka sanitti darasaa 3 ol barsiisaa bakka san dhaqnee barachuu qabna innee naaf inni wajjin deemne mucaan kun osoo hojii deemnu inni narra guddaadha itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata mucaan kun waallee naa godhuu hin danda'utti beekaa takkaa innis manaa ba'een beeku wayita ani immoo xirishaa isarratti hin hirkadhe na fakkaata wayita galamsa kanaan ani karaa balballeetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nun ga'u mucaan kun osoo hojii teenyutti way jechuun isaa toon garaa kana bakka 50 na godhe dirrifadhe isaa hayo seeta biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee tirrifadhe akkata isaa deemnee balballeetii tana geenye akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karayaan hin beeknu darasummaa qaariyaa baafachuu hin beeknu akkatti darasaan jiraattu hin beeknu darasaan nuti biyya nyaata kannaniif hin beeknaa achi namni nyaata namaa kan hin jiru biyya kana darasaa 3,000 olii jira waan ta'eef jecha darasaan illee foon bareessitee jirti. Ani qarshii 30 fudhadheen deemee waan isa jaabu biddeenni sumuuniidha yeroo sanii. Biddeena sumuuniin bitanneetuma galgalaas biddeena sumuunii kana bishaanii wajjin nyaanna osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani fadhu biyya akkana jiraachuu jeena bira deema. Jiruuti keessatti yeroon hamtuun na mudattee inni na biraa deemuu sanii jechuudha. Ana ammoo waan isa jaabu kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabna innee magaalaa salaa balballeetii tanarraa baanee biyya biraa takka deemne fagoo fagaannee akka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee deemne darasaa gaafanne kam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaan hin jaan. Akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanis nu qaraasanii deema kadhadhaan hin jaan. Akkuma akkanatti ganda tokkotti deemnee mana tokko deemnee manuma sareen jirtu deemne akkuma dura deemne. Nuu khaliixaa fannifatee deemuu darasaa gaanii beektaa darasaa ijoollee sareen kun nuu dura fiigu garraan daranuu nu jalaa fuudhii deeme. Mucaan sababa sanarratti aaree ka'ee biraa deeme. Guyyaan irraanfanne keessaa tokko guyyaa sareen aaree kunis guyyaa hedduu nu biratti hin irraanfatamne jiruutii keessatti. Mucaan bakka kana agarraan ani itti kanaan dhaqqabadhu jeefirraa ka'ee biraa galee ani amma kophaa nafee ati bu'aa bahii dila takka booda waan sajaa balballeetii kanatti waan hin dagannerraa waan sammuutii sana keessaan hin dagannerraa mucaan kun ka'ee wayita zuurii na biraa kotee an asrii masgiida keessa masgiida nuti naafi mucaan sun keessa buluu turre keessa nam takka hin bulu mucaa darasaa tokko yaa waan biddeen asliin qaba si wajjin deema kophaa as keessa buluu sodaadha wajjaa deemnu jee kadhadha. Nama kana keessa namni tokko hagaraa jabaatu jira. Mucaa san fuudheen naan deemee
fagoo takka jiree gisee deenu manni qaariyaa galu kophaadha gandarra kopha. Khalaas an ganda kanan galan anje eega sa'a meeqa deemne booti. Dheeraan tun yeroo bineensi hundi foon namaa nyaachuu baratee rakkoon adda addaa uumamtee jirtudha. Ka'eetii wajji deemee giseen achi dhaqu na dhiisee na bira deemee cobdaa'udha. Kophaan dirree keessatti hafe if duuba deebuufis hin taane fuuldura deebuufis naan taatu yeroo san yeroo bineensilleen zamana mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu oduun adda addaa nama nyaata jedhanii deemtu waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas boodarra akkumaan ta'e tahee deemee ganda san dhaqe duuba deebuurra jecheenyaan ganda inni fuulleen agarsiisee jira ganda san dhaqe jee ganda san kan inni kunuu kana naan jee akkamittiin ganda namaa dhaqa jechaatuma sodaachaa kophaa fayyaa dhaqe wayitaan dhaqu darasatti hin dhufe osoo akkanatti deemuu darasaa takka jimmaa keessaan yookaan bunneen tokko keessaan akkana ol arge darasuuta naa sodaadha hasunuu akka sana godhu kan akkamillee. Mucaan tokko anaa husee kana buna jalatti daahatee jiru na arkee Abuu Abdurrahmaan mucaa darasaa koonnaan jee sana yaama jeetiin gammadee fiigaatti dhaqe. Wayitaan fiigaatti dhaqu waan hin darasummaa keessa mudaddarra mucaan kun na yaamuun isaa tun akka waan wanni addunyaa kanarraa hin na gammachiisu waan deem naan jehuun see dura. Ka'eetiin itti dhaqe giseen itti dhaqu darasaa nama 8tu gala. Keessi zaawiyyaa isaan galaniitu nama 2 malee fuudhu. Hundi barandaa tana jala naanna'anii galan. Darasaa 8 kana keessa abba 2 qaariyaa qaba. Qaariyaa jechuun bakka irraa waa nyaata. Darasaan 6 qaariyaan qabdu. Wayita ishaa'ii salaannu wayitiin an dhaqee makriba booda wayita ishaa'ii salaannu Qaymee Abdurrahmaan sadaqa kadhannaa hinaan jaa. Akka kiyyaas jaan tokko barate kana yaame sun akkaanan sodaadhee holladhee isna arke finna qabe abshir yaadinnaan jee addunyaa xanirra wanni akkas na gammachiisan jiru mucaa sana mallee galatoonfatuun fara. Darasummaa keessatti kaawwaa baratuuf shoorri inni taphate guddaadha jeetii yaada. Akkamma dhaggeeffannee ilaalloo kanaa miti sammuu ji'a keessatti bakka guddaa qaba. Qoonnaan jee eessa sadaqaa kadhannaan hin deemne. Edaa darasaan tun hundi sii qaariyaan qabdu nama 2 qofaa qaba bakka irraa waa nyaatan. Qaanii hojii deemne gandi kun safara jaanii akka safaraatti akkana tarree jira naannoonni sun akkasii jira ammallee akkasuma naannoonni balballeetii kuni manni isaanii tarree ijaarama akkanatti. Darasaan namni jaha hojii deemne kun tarree ati tanarra deem jaaniifi wal khaayan. Ati mucaa naan jaan atis ganda kan asiin tarree kana achi bahee waa karadhu naan jaan. Waan hin daganne keessa. Ani akkamiin ja'aa jedhee gaafadhee kaan itti kadhadhus naa himanii wayitaan ka'ee biraa deemee akka isaan naan jaan saniin ja'a jiru manumaan duratti dhufe wanni hundarra naa ajaa'ibammaas manumaan duratti dhufe mana saree qabu arras. Sareen akkumaan dhaqeen natti iyyite qeetiin saree tana dura fiigee qaxxituma mana deebi'an karaa isaan naan jaan kanan deemu. Wayitaan mana deemu darasaan tun hundi waan nyaatan guurratanii waan hunda fidatanii kaan ansoolatti kaanis waan akka feestaalaatti guurratanii dhufan. Shuuroo marqaas kutaa marqaatis amma isaan hundi fidanii bakka takkatti ati yoo hafidde fidii naan jaani ana kadhasaa giseen magaalaa dhufu. Mucaasan jala giseen deemu biddeena sun hin bitadheetiin ba'ee biddeena nan bitadhe saniin itti as baase. Ajaa'iban hundi akkami biddeena guutuu sii kan ta'e. Hai, ati biddeena isiitis gisee laalamma magaalaa irraa fidde buutun eessaa fidde jaanii ajaa'iban hundi isaanii. Kan magaalaa fidde guutuu sii kan ta'e tun jaanii ajaa'iban. Ittiin inni fitti icciitiitti yeroo fadheetumaan hin harkannees jechuun hin adibbee wajjin addeessu. Darasummaa keessatti bifa kanaan egaan dabarse booda achi boodaan akkuma darasaan taan taatu tahaa ani abadan hin galu abadan darasummaati dhiisee hin galu jee rakkoon feete nama dottu dhiisee hin galu jee waan isa jabeeroo san keessatti harki nama cittaahuu jira nyaata dhabdee rakkachuu jira waa hedduu jira. Bakkaan an deemee qaree magaalaa balballeetti kana mataaf immoo kanaan ture buluu qariyaada tajriida tafsiira rakkoo tana keessatti kan hin baradhe
magaalaa balballeetii tana naannoo isii hundarraa bakka irraa waa nyaatan dhabnee eessa galla kotora gala. Kotora kanaa fi bakka san jidduun yoo xiqqaate kiiloomeetira gara 20 ta'u. Kiiloomeetira gara 20 fi 30 ta'u. Kiiloomeetira gara 20 fi 30 ta'u kana ganamu osoo miilaan deemu anaa xiqqaa kitaaba baachuu kan hin dandeenye kitaaba gisee garii ijoollee gandaa kanneen hin qaraasuuf naaf fudhee naan deema waan hin xiqqaadha. Ganamu kiiloomeetira 20 irraa hanga 30 ta'u kana osoo deemee baraduutiin buloo hariyaada tajriida tafsiira cufite. Haalli itti kitaaba gara jalaa kana irraa bilcheessee kana ture. Wallahi seenaa tana waan dila akka irraa baratanii fi namni tokko maal keessa akka dabru hundi keessan dhaggeeffatanii jirtanii amma kana hanga osoo xiqqeenyumaan magaalaa san keessaan bahinitti kitaaba hanga tajriidaa achitti baratee egaa tana booda seenaan Ustaaz Abdurrahmaan kanarra bal'oodha kanarraas hedduudha daawwattoonni keenyaa sumaanuu ammallee namni xiqqaatu daawwachu jira nama 500 isin bira maybe guddaa ta'uu danda'a garuu ustaazaan hin maloon akka kiyyatti ammallee sheer godhaa nama irratti afeeraa warroonni taaptaap godhu jirtanis galatoomaa ammallee namoota irratti afeeraa seenaa akkaan bareedduu waan dila akka irraa barattan abdii qabna. Wallahi imimmaantu ija namare namoonni hedduun immoo hojii boo'insaa jalatti erkuu jirtan arkutti jirra. Tole achi booda yoo imalli kan ka'e ammallee hin dhaabbatu gaa'ii ammallee imalli kan ka'e itti hufee karaa Dirree Dawaa deemte moo Dirree Dawaa osoo hin deemin dura ammas balballeetti booda magaalaa biraa kadhayxee jira. Imala Dirree Dawaa eefa deettee boodoo jalqaba eessa qubatte mee imala Dirree Dawaa hanga deemtee osoo yuunivarsiitii hin deemin duratti maal keessaa akka turte kanas bal'inaan nuuf ibsi inshallah. Waa hundarra Right, malee karaan dheeraadha itti fufaa mi'eeffachaatis deemta. Garuu waan osoon biran kunne dubbachuu barbaadu tokko baatii takkaa fi waa darasummaa manaa bahee osoo biddeen ummaatti yaa malee takkaa nyaadheen beenu. Baatii takkaa fi waa manaa bahee baatii takkaa fi waa ture akka waaniin amaddii damsoddom osoo ummaatti yan arkin osoo ummaatiitti yan arkin jiraadhee na fakkaata. Amma gaa baradheesi akkaataa wanni kana wajjis wal bare akkaataa isaa tahee barnoonni dhaabbate. Anaa baatii fi waa ture. Baatii lama akkana ni taana fakkaata. Anaa akkana ture barnoonni dhaabbate. Barnoonni gisee dhaabbatu galuun qaba mana keenyatti ummaan tiyya faana yaadanii gubattee ana malee silaa jiraachuun dandeessu ummaan tiyyaa yoo dhabde ni rakkatti ummaan tiyya qalbiin isiidhaa booyaatuma jiraachuun dhabdu hedduu ummaa tiyya qalbii keessa na jira. Wanni qaraatii keessatti akkan sabadu na godhe keessa akkaanan qaraatii irraan sossoone na godhe keessa kayeetiin galuun qabaa bakka ammaniin gala jeetiin dhuman silaa warra keenyaas yaadanii akka waaniin ama 10 taa'ee yookaan zamana yeraa tokko turee na fakkaateetiin eegale gandatti. Ogaan ganda keenya kana gubbaadha. Alaalatti kana ganda keenya gatarke toora salaataa asirii booda taasaa kudha takkaa kanaan akka biyyaatti yoon ammaan tana ka'ee gale gandatti. Waan hin daganne keessa yoon amma ka'ee ganda keenya gale ummaan tiyyanii rakkatti jechuun adda gale. Saan bona yeroo sun. Bishingaanis muramee boqqolloonis muramtee bunnilleen guuramee toora kana saa bunni guuraan jiru kana yooma achi gat maangoo jalaa yookaan ooyiruu keessaa anaatti gabbaa'uun argite wayi mucaa kiyyatte osoo fiigduuti qaraan faana dura diree rakkattee akka malee taati narra lafa dho'ittuudhaaf osoo ceetuufaa qaraan dira yookaan mukni dira. Osoo gara kiyya ceetuufaa saniifuu akkamiin godhuu qaba jee rakkadheetti yaadee akka isiin osoo ceetuufaa natti ceetuufaa rakkanne halaalan nagartee kan rakkanne dukkaneessee manatti odoo namta akka quban qabne osoo namta akkas halaalan nan garre osoo na dura namni halaalaan harkeellee Abdurrahmaan dhufe jee itti himne dukkaneessee dhaquun qaba akkumatti isaanii mana jirutti ol seenuun qaba lafuma qabuun qaba jeetii yaade.
لا تسموتي يا غيرتي أنت يوغا نغرتي كم متاتي دي لا كم تاتي كنا نزيد الأبتي النار أصلا قبتي بوجو خونا رجتي لا سموتي تنغيست خيالان قد كم تاتي لا يوغا نغرتي كم يتلاقي يا مالك كنا نتنتي يا فوق غايا ددو كم أنت يتاتو خان يفترق أبي تركتشاتوري خيتي منا دقة ويتا إشائي في مغربة جدودا سهاي سانيس إشائي مغربة سلاتني سجاجارة التان خان وري مانا جروخونيس وعلى الغلفة توري جدودا أنغا نمي تسقباو وريس على هداني دتو إيجي سوتا تسونم تكنغر ردوكني فده هلو جي منو تتوسينا جي يادي أكسو مغودين سونم ولا كان متلال فتلك غوريت مطلب يتوسين itu mana kana dirre kana kaisa kana dapat abade mani lale kaisa hanta tali salle tsani lale akum jettu mandiyo anjo lale mandiya bakko jettu tsani kana lalte ha dururufte anga kuma da dem dum baraka ciaruf tu bexe ish yettira de chan ram bane samuda na kaisatti ish awal mo ko wordra wallahi ish yette ishi sin yette sana malle samuda na kaisana daga ish ilman nama war kuno biyatana amajja amat torbata Soalnya dari duran berwang karatu, dia menjadi duran aja tuh, dia menjadi duran aja dia mana, mana yang nak buat juga game ni, wallahi, aku mah jurutin nak nak apa naya, dekci tanah jadi lut, kami tanah olimpo, akan tahu wallahi, modera. والله قلبي جابسي على قبه فرا نم تكو خسلامتان انجي ورا من خيسا خانا دبسو فروس نم تك دبستاني بكر داتين اوركتي وسو نم تك دو في اركان فودين اكاسو بوله على اكي علم بولو لك يعني نا خدتاني ولا نكاني بوله غير مو سويسيان ريبا خاينين كفرا ديبت لا اله الا اكيد تي دي اكبر كيف كنا ما كبيره ايه أكيد تي ده كبيرة أكيد يكون نمية كبيرة أقوم أنا قلت وان سجابو ديمتين باتيس لا بقولنا حاجة ما خنا هون ده بكبيرات بكراتي ده برسفر أقرات ما شيخ أددا برد كيش شيخ برد كيش شيخ مبردتي كراتي أد كتاب أددا راكرا ساعة لا بقولنا درسان جرتو في تادي جنا أمتها عارض درسات جيغلي أمتها بوتو في تيه أمدا لما فاتس بتأ بدر درسان خاطه نبر آياته غندور خير نحن قالوا نجيب بسيسة چونا أما على تورا غندا خير نحن نبرة جو يغلي وجو بدر أما كهدو بدر تورا كيسين دكو أكا غافا سني نونغوني كانت يوك أرات وهي بعد جتة من أقول وسته أكا نني كراتي رجباد سلا akka haadhaatiin sila kasii miti ture haati kasii miti ture shoorri isiin akkaanan qaraatii keessa jabaadhu akkaanan gabbahee ala baru akkaanan gabbahee qaraatii irra jabaadhu irratti shoorri guyyaa kana isiin gootelleen hedduu shoora guddaadha jedhee yaada ani amata afur akkana kitaabban dhugaan qaree booda kitaabban kana yeroon qaroo kitaabban kanaatutu waan tokko narra fide wani narra fidu maali abbaan kiyya barnoota ammayyaan fadhu برنوتا أمارا جان إنجالوت أبانكي gonko barnoota kaan hin falu barnoota san gaafa duraa gaafa isaanii ijoolleetti hanga isaan guddatan kana hunda warra abbootii lafaatii wajjiin rakkoo addaa keessa turan kafartu malee hin qaraatu waa jiru maqaa jijjiirratti maqaa kanarraa maqaa biraa jijjiirrattu malee barachuun dandeessu jechuun sammuu isaanii keessatti roorroon sammuu keessatti gabrummaadhaa waan isaanirra turteef jecha abbaan kiyyan jaallatu gonkumaa
أما كتابان أنا ما أنا كتابان أبان هي كتابة فدي هون ده نافذة ورقة جبينها سدوك أبدي هدو كتابان فدي هون كتابة شيخار كتير كانوا هم بيجسيسان صح نبي كتاب كان هون دبسونيس عرب باغيا سنبون كبانيس هيرفو أنا كان كناس كده رزار رفتو أكا شريخة ددا قراتان أكا جندا خيسة ديمان أنكراتي رتينشيج كتابان شريخة دبساتين بلال كان بلوغان كرا شري بلوغاتين دبسا ريادان كلا شري بلوغاتين دبسا وهم بريسا بلا سابا على خطب بنت يبرد درسان كتابنا في دتي بريزين عنجت أنتيكي أباخي جا مچيسون غواس النرك خياس بريچون غوا يرينيا خياس وهم ده بريچون غوا ركون را دفتلالون غوا ياده جو نخيسا جرا ودر بفخنا نيغا قبسو هدو خيستي كتابنا ددا دبسو خيستي وغان ده برسو خنا خيستي وني نمودته كتابن برنوتا ميا كتابن هارين اما بوخون برنوتا ميا كيسانو برنوتا ميا واي هيجي روحاسو كتابني اريد برتي راي روحاسو اريد برتي خنا بفهم مياتين اكاتا سينتي دكتور نوان اكاتا تدلغن اكاتا تركو دكتور نت ولا انا نرهاسا شريعتي حاله ولا انسا خيستي دكتورون كمتي ولا انا نرهاسا خنا انجليزي تنكي هاسا قامة خنا خيسة تكتكت واي قامة خيساتس ركو الددا خلوف هوندا جتشو تفان إنجليزي خنا تنك إيه هذا مين هنا براتوني براتا جران كون روميا خيسة أفان روماتين براتو جران أفان إنجليزي خناس براتشون أفان الدنيا نتينديم تو خنا براتشون دركا ما كتينا تيما كتابنا الكتاب إتيكا خنا baay'ee kitaabban xixiqqaa warra diriiraa deemu warra finfinnee deemu kana kanadhee kitaabban xixiqqaa diilaan naa dhufa kitaabban hin calma jee kan nuti dubbisu guyyaa jimmata kadara isaan boqonnaa gootu kana kitaabban hin dubbisuun qaba kitaabban kana xixiqqaa kana wanni inni itti na gorsu harri inni na oofu gama na jechuudha. Kanaaf amma barnoota ammayyaa keessammoo keessan na oofaa deema yoo barnoota ammayyaa asumaaniin seena jee abbaan kiyya dhageenyaan ahii isaa irraa nafu. Kanaaf bakka lachuu wajjin qaroo isaan deemuu qaba jee murteesse. Bakka lachuu wajjin qaroo eessa jee gaafadhee qorannoo jabduu booda magaalaa Qobboo Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti madrasaan asuma qaraamti majlisni kitaabaa asuma qaraama jechuudha gahee gara madrasaa Qobboo deemee madrasaan Qobboodhaa madrasatul Qur'aan al-Kariim jaamtii madrasaa Quraanaati asumatti sheekha alima guddaa Sheekh Abduu Naasiriitu kitaaba barsiisaa asumatti madrasaanis jirti lachuu wajjin qaraata. Haala kan qorannoo jabduu booda ani barnoota ammayyaatis lachuu wajjin qara'uun qaba jechuun kitaabbanumaan dubbisu kanarra waan inni irra gahee jiruuf jecha fuuldura aalama kanaa hojii deemuufis barnoota ammayyaatis barachuun qaba dubbiin akka abbaan kiyyeetti ilaalu san qofaa mitiin kitaabumarraa naa galtee ka'ee Qobboo dhaqee madrasaan giseen seenu madrasaan achiitii hedduu quubsaa miti Qobbootti immoo Ogam madrasa sakkan ferusan itu barnoota ammayyaatti sarkachuu dadhabu hifzii quraanaatii jira markaza hifziitii jira bakka quraanatti haffazan asuma kitaabaa jira bakka itti qaraan kitaaba qaraa quraana haffaza madrasaa kutaa takka bokkana qareen tureechitti booddara madrasaan tun quubsa ta'uu dhabnaan barnoota ammayyaatiin gaa ta'uu dhabnaan kitaaba hangaasitti kitaabban akka musxalahaa ta'uu kitaabban akka tafsiiraa irra deebi'uu haa ta'uu kitaabban adda addaa bakka kanatti hin qaree. Sheekh Arratti jechuudha. Quraana asaasatiin haffazee amma sadii moo kana ture qe'ee irraa gara barnoota ammayyaa gahaa bakkaan itti hirkadhu. Bakka abbaan kiyyaalleen qalbiin cabne madrasaa bakki barnoonni gahaan jiru eessa jee gaafadhee Direedhaa deemee jechuudha. Direedhaanis taariika kophaa qabdi. Walumaa galatti Direedhaatti barnoota kitaabban akka Sunanaa Bukhaarii Musliim kanneen Direedhaatti hin qaree. Direedhaatti gaa taarikni bal'aadha. Taarika bal'aa Direedhaa hunda yoon gabbuuree fi mudannoolee bakka tana jirtu yoon gabbuuree fi kanaas hedduu dubbiin dheeraa tahaa achirraa gaa barnoota kiyya hanga 12 ichi fudhadhee achirraa hanga yuunivarsiitii deemutti imalee kiyya kana fakkaata. Waaw. Mee jalqaba yeroo Direedhaa dhaquu murteessitee yeroo dheeytu eessa qubatte gaa Direedhaa nama beektu namaa si geesse yookiin ifiif dheeytee yeroo dheeytu eessa deemte eessa qubatte jalqaba. Ani wallahi gizeen bakkaan deemu hunda taarika addaan na mudata. Jireenya yaa keessatti takkaa nama jala deemeen beeku. Bakkumaan qubaddu deemu hunda nama ifduratti hin arku. Karaa jiraan cabsaa deeme karaa jiraa jechuudha.
أنا درسوما خيسة جرو المالك نجيان إنجره نمني سدو باسكر كارو إنجره ريداو تنيرون دكو قبوني سكسو نم تكم بيوخو أكما تجيرو تمان دكه ريداو تنيرون دكو مسجدان دكه مسجد بلال كجام جرا وين بركة تيمس مدرسة بلادي مسجد في مدرسة نسول مرة جرا مدرسة تنا مدرسة تنا ودي فديتين دكه مدرسة تنا دكه مدرسة تنا تيم بردا يتي روبل برندا ديست ريداو بنسي برندا لينكم إذا لالو قدار مولا بتخانة مالي برندا لينكم والله ساني ونس يوم على استقبال أنو برندا جلو بتنجرقا أوان فلونين سمو جنين ديمان جل ثلاثة سلام نراولني سنة حاجة سلام زيتي وجديم جاكون أو وجديمنا ركته إيسا نغير أنا زين دوا وجديمنا ركته فوري إيسا نغير سريبيتا منا إمام تجا نغير جام واسه منا خريفته في نكابا منا سن نغير سوداتنا فكاتا إيجاز بودا غوانين برينسين موجرا غاسن وان تيمبيو أنا بكفيتي بولي سما بيرام بولام جيني أمور فوري منا إمام تجا نغير إمام تجا كن جولة بعد جا فيجن منا تكا تكو كابا منا تكا سنة تسا وري كبي في منا غدا غلا منن جبي كباني منا تكا هنمو جولة بعد جا رادوفته تسا برجر جولة مثلا بيرو سينني والبيخاني جولة ثنا جينني جولة ثنا بيرن أولنا نكى تكوي سانيو جنتاي تما هاسه تبته أشوف إسام بيرن نديسن يلا بيت mana kan ambeho jolle tan ambeho hattu mumalim nambehan yollo taru biran dari sekaminda usetin tae nin tae angan taus nin tae bodara irani dufef jolle tan mana raya cho irani gize rufuf dabbo harun dabbo yang takajira dreda dabbo dertu dunduma gaggesu takajira gabbehetin dabbo tanabba afur bitef o mai sanya dan kuma jin kawadda ne nyadan jetin fide yo lentun usaritu manyatani ani setu isam birarafe rafne malif dufte ma dabbo bitte ati esa demta nangafan galam ni gize gos patare ni dufe gize patare dufan dabbo tan abba afur bitetuman fide kha ammas galga setu baka amma sumatin de beu goyoti kategoria ja uya shana kana khato mana sanin bulle usetu man tidebia masjid raketu man salate tidebia uniform mi khana khana magala rake muradde tiko koppae madrasati daftaras bitadde tiko koppawa usetu man karmature wodoson jo muchato ko khana beko arke janson dukana ka bani obbole dukano bolesa gurgura qobbon nabeka Isar te je masjid ka sabte na du buat isar te ekara karabar dukana gurgura mena ges dukana sa jirene gize jireno achini nja khana birag galechu dukana wana kaisa jubulu ne gale wow ati bas boda madrasa ne gale zaman dukana khana cha bira bulu madrasa e gallan jolle madrasa te jolbero e galle jolle katiyati jiratan badiya radu fani mana khrefatani jirachu barbadani isane jimana khrefaden dukan sana rais behe bifu makana ngadre dawatana wonni nyatanis wa hunda hu namni nama shakka hatta aya sibaso fille namni nama shakka ati jolen to kotokos uga gana maji wal barbara dofne na jolen to kotokos no gargarani tmachuma magala tana khaisas akuma tu takasenne bodar abbas titane ani tiredawat na kubachung abahu jachun samuta khaysa nawmam magalu majirenya godachung abahu tamu khaysa nawmam de achuman ittifuf nega inshallah wadara dire barsiso tawji sol muadara nurusham sitan ratti muadara guddora biye gutu wali yamne gorsa khanu dawa khanu wala no dadda deesu bashanana deesu sadan thale guddo dalaga torre qopile bacho kana anga otak dalam fitat bifa kana ninta
واو ما شاء الله سافيرو تك وانا كا وانينجي نفيدي تري ايموجي بوينسا بليز نركنا يو بك ايموجي سن اوني وهي وان برا ايموجي برا فيدما وانا نرتي اركي تري وين رغوده بليز ايموجي بوينسا سن نركنا دا تولي ايغا يملي هانغا ديريدوا هانغا هاي سكوليتي خنا فكاتا هانكا direedoo ma keessatti illee hanga ustaaza yookiin barsiisaa taatee barsiistu takkattiin dhagahee barsiisummaa kan kee yoo miti hanga high school osoo haga high school eefa eegaltee xumurtee moo high school osoo jirtuu madarasaatti barsiisuu eegaltee moo haala kamiini barsiisummaa kan kee amma baratarra osoo jirtuuti moo haala kamiini? Direedootti an barsiisummaa biraatii miti. Ani nama baadiyyaattis Quraanas qobbootti haffazee dhufee kitaabban adda addaatis baratee dhufe waan hin ta'eef sunanaaf kanas kitaabbanis asitti waan hin qara'uuf wanni jiru ijoollee Quraana barsiisuudha tokko. Ijoollee baay'ee waliin qabeetiin barsiisa. Ani madrasaa gizeen firraa kafalu madrasaa tan kafaleetiin baradha. Bilaashitti miti. Kafaleetiin baradhaa. Isaafoo hanga duraa jechuudha. Boodarra madrasaan tajaajilotaan ani kannuu fi kana kanas ilaalanii ifuma isaaniitiif na kadhatanii dhiisan malee fakkeenya ijoolleefis ta'uu danda'a Abdurrahmaan irraan fuunu jedhanii madrasaan ifuma qaanfattee anillee niin kafale jechuumaan diduu madrasaan firraan irraa dhiistee malee ife kafaleetiin baradha. Yeroo kafalee baradhu kana waan hin kafalu waan huccuu hin bitadha warra keenya gaafadha. Ibin noolii yoo ganda dhaqee deebuu fedhe nooliin dhaquun taniin deebuu yoo gabaadha malee hin deebu. If dandee jiraachuun fedha yeroo hedduu. Kanaaf ijoollee gandaa walii qabee qaraaseetiin qarshan shanii irraa fudhadha gaafsan qarshan shan irraa fudhatanii qarshan shan sunillee waan waanuma gootiinsa gaafasanii qarshan shan kana irraa fudhadhee shaariyaa waan baatiidhaa kana sammaan firra kafala. Huccuu huccuu bitachuu fedhus saamuna bitachuu fedhus waan hin godhachuu fedhus ijoollee quraana qaraasisee qarshan shan kafalan qarshan shan naa kafalanii saniinii wayiin godhatu godhatu. Qarshan shan guyyatti kafalan moo baati? Kanaan hin barsiisaa ture. Baatitti. Baati qarshan. Baati qarshan kafalan isirraa shaariyaa waan baatiidhaa sanumarraa ofirraa kafallaa waan uffata keenya bitannuun even tiraanispoortii boota adda addaa yeroo deemuun kanumaan. Wanni barsiisu ture sanii ammoo barattoota nu gadi gargaaruu kana kanarratti sa'a boqonnaa qabnu barattoota barsiisu warra elementary nuti high school jiran warra elementary barsiisu kun barnoonni biraa hawaasa barsiifnoo jiraate sagantaa torbaanii qopheessinee qophiilee ulamaawota keenyarraa sagantaa waraabbiidhaa adda addaa qindeessinee waraabuu sagantaa bashannanaa qopheessu hawaasa keenya waan ni barsiisnee yaanuu irratti dalagudha. Waaw. Galatoomii ustaaz amma hanga ammatti Abdurrahmaanii fi ustaaza wajjin sagantaa goone gara munshiititti achi dabarra amma munshiit Abdurrahmaanitti kaseernu ta'a. Osuma haala kana keessa jirtuuti munshida karaa nashiidatti seenti yookiin immoo ijoollummaarraa qabda ta'a haala gaafiif deebii karaa nashiidummatti hidenna. Mee haalli yookiin yaanni nashiidaa baasu kunoo akkamitti sii dhufe eenyu laallachuu turte haala kamiin jalqaba karaa nashiidaa kanas seentime? Ani redduu dhugaagaa namni fakkeenya godhatanii hedduu jira. Fakkeenya daran garuu adeemsumaatu itti nan eega. Anjoollummaa xiyyaarratti illee gaafa dura ana daa'imaa yeroo quraana qaraanu biyyatti illee warra nashiidaa ijoolleedhaaf joorraa. Nashiiduma baatee jirtu kana fakkeenya. Adibbaa taasaa jenneeti baarannaa. Nashiidaa ittiin jirtu. Nashiidaa tanaaf. Awwallee harkaana hambaruu waajjaboo nashiidaalee jettu tanaaf nashiidaalee afaan ijoolleef jaamtu jira. Nashiidaa tana ijoolleef dafee affazee anaatotu ijoolleedhaaf ja'a. Waa dafee qopheessee waa jechuu ijoollummaarraa amalaaf ni qaba. Sagantaan gisee qophooti sagantaa ganta keessaa isaa taatu ol ka'ee namarra dubbachee uummata san gammachiisuu fedhii fayyadamaa qaba bisu duraatu. Sagantaan takka qophootee sagantaa isaa irratti dubbachuun qaba jee yaadu. Waan akkasii uumamaan hin qaba. Garuu hoggaan magaalaa qobboo dhufu ani majlisa keessa tureetiin dhufe madarasaadha bakki sagantaa abbootaatii jiru.
sagantaa abboota kanarratti abboota dhufaa waltajjii madrakaa gaggeeffamaa qophiin magaalaan qobboo yeroo san keessatti magaalaa akkaan sagantaa bareedduu qopheessitu haala isiin itti qopheesse viidiyoo adda addaatiin ilaaleen ture. Sagantaa kanarratti maaliin Abdurrahmaan hirmaata? Ati kanumatti teessaayee hirmaachuu qabda naan jetti na keessaayee. Dhaqeetiin sagantaa abbootaa ta fuulduras deemtu irratti ani quraana sagalee bareedduun qaba quraana qaroon qaba jennaan nama quraana qaroon qabnaan anjaa warri madrasaa. Ulaan tolna cufan. Hadiisas nama ilmii beekanii hadiisa babbareedaan qaraa ummataaf himaa gorsaan godha jennaan ayi kanaas ni qabnaan anjaa. Nambe kan warri madrasaattis nambe ku anis gisee sana nama beekamu miti barbaatutti hin jira. Kanas ni qabnaan anja waan inni hirmaadhuun dhabeetiin osoo rakkadhu reediyoo harkaan osoo dhaggeeffadhu guyyaan aladaa walaloo bareedduu tokko reediyoo harkaan irraa dhagee walaloo dhiyeessee hoo maali yaada jooniin walaloo fuula cinaa fuula daftara dur kana cinaa fuulaa haa ta'u barreessee mucaa tokko barsiisa. Mucaan kun hamileen akkannee waan tokko naa sirreessee fillee walaloo beekuu baadhuta bakka caccabxanii hin beekaa kanaan cabsite naan jee naa sirreessee halkan kana inni hamileen akkannee fuula takka guutuu godhee ganama madrasaa irratti walaloon qaba jettiin. Warri madrasaa walaloo waan jaamu takka harkaniin beekanii hedduu gammadanii walaloo sanarraa qeebalan. Fuula takkatti jeen gara fuula lamaa godhee dhaqee dhiyeesseef guyyaa sagantaa sanirratti qareef dhaqee. Hedduu hamilee anis bifa bareedaaniin qareef na fakkaata. Hawaasni hedduu gammadee badhaasaas hedduu na badhaasanii guyyaa duraatti yeroo duraatii fi magaalaa Qobbooti. Amma guyyaa kana booda Abdurrahmaan Husseenirraa gara Abdurrahmaan walaloo jijjiirame. Abdurrahmaan walaloo keessa booda namni bakka deemu Abdurrahmaan walaloo naan jechuu eegalan anis walaloo sagantaa Harargee baatan keessa deemtuutu ture sagantaan gurguddoon. Sagantaa gurguddoo irratti hirmaachuun itti fufee sagantaa kanarratti kaan hirmaadhuuf qophii babbareedduu kaan qopheessuuf barsiisaa isaa Aliyyaamuu jira. Barsiisaan kunis hedduu na gargaare. Sagantaalee direedhaa irratti dhiyaachuu irratti illee hangaan dhiyaatu akka gaheen ture. Sagantaalee hedduu irra dhiyaachuu walaloodhaan. Walaloo yeroo san keessatti biyya keessan baay'attu walaloo tanaan hin beekame. Achi boodaan gara direedhaatti hin dabre gaanii. Direedhaatti madrasa Bilaal keessatti walaloo itti fufee. Sagantaarra walaloo itti fufee hanga namni hundi walaloo baree walaloon baay'attu takkatti gatii walaloo namni baru takkatti walaloon waggaa baay'attu gara yadalaan seene. Yadala dura kaasita ani yadala seenuu qaba jee waggaa murteessu wanni yadala nana keessa waan biraatii miti namni hedduu walaloo baree dura walaloon hin beekama walaloo namni hundi baree ijoolleen xixiqqoo hundi walaloo barreessanii sagantaarra dhiyeessuun eegalamte gara biraa jala dabruun qaba. Amma sagantaa bashannanaa taamsa torbe dhiyeessinu hundarra walaloo dhiyeessinaa walaloon tun hedduu hawaasa salachaa dhufte. Waan hawaasaan bashannansiifnu haaree if mooderniif godhuu qabnaa maaliin godhuu qaba hoggaan jeetti yaadu gara yadalaatti dabruu kan qabuutu naa galee kaasta tokkoon qopheessee iseen qopheessu waan kaasta guutuu ta'u qopheesseeti osoo waltajjii irratti hin dhiyeessin teeppii shaarpee jedhamu tokko jira yoo beektallee hin beeku teeppii sanii waraane teeppii sana abba lama godhee akka istuudiyootti gamaa gamana haanis banee sagalee baakgiraawundis itti godhadhee intiroos bifa addaatiin itti godhee teeppii garagaraa banee sagalee adda addaa sirran naqee bifa san hin ta'e waraabaati yoo haasinni tokko badee osoo waraaba jirtus duraa badee kabiraatti keessa jalarraatti deebite. Kaasitaa waraabdaa teeppii mana keessa teessee waraabdaa hedduu ulfaata. Haaluma kana waraabee fixeetiin mana Jamal Aliyyi gisee sanis maktaba qaba isheen akkuma ammaa maktaba isaa sanii kaasitaatu hedduu gurgurama. Maktaba isaa san geessee ifiif baay'isanii gurguran isaan achumatti maashina baay'isanii hin qabani. Baay'isaan gurguraa jeetti fanne garuu namni bitee hin jiru yeroo hedduu ture. Boodarra iiddi dhuftee iidarratti wanni nama mudate keessa sagantaa kana dhiyeessuudhaaf sagantaa iidaa bareechuudhaaf waliin nu yaamanii saansuura godhanii cuunfanii sagantaa dhiyeessuudhaaf mee sagantaa Tiyatiis Abdurrahmaan jaanii na yaamanii niin je'ee fi dhaggeeffataniituma abootun Gurgis fakkaatti jee gariin warra mataskaanarraa iyyuu fakkaatti.
Akkuma qeensi godhataa biyya. Awwa hundinuu naqqoof lagariin warri manaa kun guutuun naqqoof lakkaan jiru wallahi. Nama lama qofaatu achi keessaa na deeggaree mana guutuu keessa. Naa taate jee manni guutuun ni taqaame jecha bootun uummata irra nu salphistii akkanatti hin jedhin yadala kanaan wanta na rakka godhattu kana jettu kanarraa dhiisi. Akka itti jettu bareeffadhu jaanii. Mudarra haya jeetiin firraa walaloo takka dhiyeesseef. Walaloo waa'ee mirga dubartoota irratti akka dhiyeessee fi walaloo tanaa ta'eef walaloon nabee kan duraanis waan ta'eef namni waan bareeffadha. Walaloo tanarraa fudhataniit waan jedhara illee isa kan rejectiin irra godhan. Waan qalbii nama cabsurraa mana ishee jamaalis geessee hin bitamne. Asii waltajjii irratti isin dhiyeessennaan hin qeebalamne. Dhawaati jechuun hin taatu jeetiin firraa dhiisi. Waan isaa jaalatu asii ta'an fuudhee fi namtichi tokko namtichi teeppii tolchu tokko teeppiin qaba teeppii wajjin bira geesse. Izeen bira geessu kaasita keessa jiru kanatti qaqqabeeti izee dhaggeeffatu maaltu kana godhata sanaan jee. Maal wanni kana godhatu khayriidha maal kana godhachuun naan jee. Eenyu namni kana godhatu kun kaasita raayyaa tokko as fuudheetti kaayetti raayyaa kana kaasinni isaa istuudiyoo waraabameesi. Sagaleen isaa guddoodha gizeetti baru dilja akkanatti laal namni akkatti jiru jedhu. Maali akkana godhachuun maaltu kana godhata isaa? Amma kanas kaasita jedhanii gobbaasuu deemanii jedhu. Waan qalbii nama cabsitu akkanaa takka jechuudha. Amma guddaa tonoon nuti kikkibna goote waltajjiin guyyaa iidaatii gahe guyyaa iidaa yeroo geessu sagantaa dubartootaa isaanillee taatu nu dhiyeessi jedhanichi na baasan. Annummoo bareeddii qalbii keessa jira waan ta'eef jecha saniin jeesee. Kalau misalnya selajib bangsa, umat kubat sanjana namanya ni jalate ni di, waltaji kubat tu boleh mikrofon apa kasar itu berecem berapa ni, hawas ni uang kamu narap kita ti. Haya. Wan saya hucu kau madabara saji, namu hucu kau bukan jaga tapi dia narap haya. Takkan seganda gegesun dorang tikar seni moral harkat dembel. Malah kau madabara kita welcome. Nashidaa sun tamizila. Nashidaa jalqabaati. Ni jirti abba. Anaaf nashidaa jalqabaati. Hawaasni ni beekaa nuti ni beeknaa gadhiifamtee yuutuubii fi kanarratti. Durraati wanni warri gaafa dura kaasii ta'an akkasitti boodara guyyaa kana booda guyyaa waltajjii kanarra dhiyeesse booda mana ishee jamaal sanii deeqaa bitadhaa jeetti himee hawaasnichi dachee bitatee Oromiyaa kana Isaafaa argee baafii dhiyaa keessatti hedduu dhaggeeffatamaa turte. Garuu waan istuudiyoo seenee ba'e waan hin ta'iniif jecha boodarra hafaa dhuftee kaasota istuudiyoo seenee ba'eetutu eegas booda sababa gara istuudiyoo dhufuu kanaa ta'e kaasasaniif. إنني أهوى إسلامي وهي نور في فؤاده وهي همي وغمي مشرق الصدر وفهمي فداء روحي وجسمي قدتشنك يومه إنني أهوى إسلامي وهي نور في فؤاده وهي همي وغمي مشرق الصدر وفهمي فداء روحي وجسمي قدتشنك يومه كتاب خير قرآن كريم ملس أجروه دستور الإسلام يا ببريتشا حياة الأمام رغوهم دانغوتو خين كبن أمين قون خين يومه إنني أهوى إسلامي وهي نور في فؤاده وهي همي وغمي مشرق الصدر وفهمي فداء روحي وجسمي قدتشنك يومه أنسي في أتنا في أبوليس برولي في والفدور ربي في والجبوم علي فيه سجل برالين يو دغيسدي سجل درمانين دغو جراتين غاتي اتكتين دغ فدران جين
Wanni ati jettu tun ibsuu kan hin deebistu jeeniitiin bira kute. Kanaaf waliin jechuun karaa sumaanuu hoggaa waan tokko eegaltan irreedduu ulee sitti heddummaata. Jirmaa sitti heddummaata. Nama waan sanirraa si dha'u sitti heddummaata. Saniin hin shawwadamin waan kee ajjannoodhaan dhugumatti laaleeti. Ija pozitiiviitiin laale hedduu kan namni jala qofa osoo hin taane yoo wanni irraa sirraa jiraate sirreessi garuu hamilee keetirra kaayyoo keetirra jechoonni namaa duwwaa sin deebisin jechuun fara deemtee bakka silaa gahuu barbaachisan malee sagalatamu. Galatoomii ustaas sa'a dheeraa gaa haasawaan ammallee dabarsuu jirra ammallee haasawni keenya itti fufaa ummata hawaasa nu jala jiru ammallee jidduun gaa nashiidaan bohaarsaa deemuun dirqama. Nashiidaalee ta'ee saataniin anillee hedduu jajjaaladhuu jira ta hawaasni illee jaalatu jira anama fakkeenyaaf saadonaare boo'ee guggubate eefa waa hundaa jira nashiidaa san hedduun jaaladha arjummaan heddumu ifi maashitaa waa'ee firoonaa fi kanaa hawaasni haalaan jaalataa arjummaan hedduurraa feetu jiddurraa nu eegalii feetu bikka silaa bikka saadoomaa kanarraa na eegalte annatti tola mee irra nu darbita kammallee nashiidaa. Arjummaan kendumu rabbi nu gargaari imaana nu guuti sabri nu jaari. Arjummaan kendumu rabbi nu gargaari imaana nu guuti sabri nu jaari. Yaa ilma namaa yaa qalbiin jiitu uuma rabbii keessaa yoggaaniif gallaaltu akkatti si uume yoggaaniif tirtaltu. Akkatti si uume yoggaanitiin taltu waan rabbiin siif godhe laalii tafakkurii imaana nu guuti sabriin nu ijaari. Nashiidaa kana hedduu hawaasni jaalataa anis hedduun jaaladha rabbiin isinaa dheeressu. Tole osoo nashiidaalee keessaan bahiin waliigalatti nashiidaan gaafas gaabaasti nashiidaan gaa ammaan tana yeroo ammaa boboo jirtu daqiiqaa 4 nashiidaaleen teessan immoo ni dheeratti akka malee daqiiqa 30 sa'aa takka akkana dheeratti nashiidaan san yoo akka ammatti nashiidaa akka amma boboo jirtutti hisaabamte nashiidaan kaasisa takkaa yoo xiqqaate daqiiqa 5tti odawwee ol 20 wayii dhayti so nashiidaa dhedheertuu san waliigala Ustaaz Abdurrahmaan habba firii meeqa qaba waliigalatti? Waliigalatti albama 18 jira. Albama 18 albamni tokko Ustaaz meeqa firii meeqa? Nuti daqiiqa 60 baasna. Daqiiqa 60 qaboosan. Waliigala nashiidaaleen gaggabaabduun ammoo nashiidaaleen xixiqqoon gaggabaabduun gara 50 jira. Dhedheertuun tun ammoo albama 18 jira. Albamni tokko bar nashiidaa firii 12 ta'a. 12 ta'a. Sa'a dheeraa ogaa barreessitummaas akkanuma cal jettee nashaata jaanii nashaata jaanii mataa kamatti nashaata ittiin shubbisuu fi ittiin taphachuu fi deebi'eemas akkanatti yadaluma saafaa qabattee yadala isaa saniin ittiin afaanii warawachuu fi gootuu fi kadhaamsaa illee barreessitu dhaamsa barreessitu jira. Keenyaan sun amma irreedduun si nama keenyaaf nashiidaa raayyaan barreessee olaaltee najjaashii si olaaltee Ustaazana si olaaltee nashiidaaleen deddeebtuun isaan dalagan tan nashiidaa dhaamsaa. Dhaamsa keessa jiru sana akkanumatti nashaata waan masgiidaa dhageessee fi waan karaaraa dhageessee miti gatteessee dubbisteeti. Seenaa. Kitaaba 3-4-5 kitaaba 10 dubbisteet kitaaba 4 kana keessaa qatta. Ohaa online kanarra waa hedduu sarchi gooteet websaayitiin kwalitiin isaaniitii fi akkasuma soorsiin isaanii tiruu soorsi ta'an kanarratti xiyyeeffatteet waan barbaaddu san barbaaddattee dubbistee kitaaban siiraa rasuulaa kana jalarraa eegaltee guutuuf fixxeet achi keessa cuunfaa waa xiqqollee taatu waan argattu san fudhatta waan si hojii deemu jechuudha. Mata duree irraan tana kaa'atte mata duree keessa fakkeenyaaf amma kaasta qiyyoo fudhatte guddisa ilmaanii jira. Hayaatul Islaam jiru Islaamni tokko kamii jiraata jira. Akaasa albama raffaa kammaan tana siniyyaa kun ammoo zulmii jira. Zulmii rakkoo akkamii qabdi waan jiru. Mata duree fudhatte kanarratti kitaaba baay'ee dubbiste.
كتابه بايد بيستخدم خيسا سينا ليه دداتي كنيا باتي سينا ليه سادونا ري يتري مثلا سينا لا سينا ليه كان نقرأ سينا ده سينا دي يتكلم سينا كذي قالت جل مرة قالت بتوف فتو كبدا سري ساكن يا جيس Partii keessaa beekamsa yaa partii bakka san hedduu seenaa waan hin jaalladhu beeku bakka saadoo seenaa saadoo san nin fada nin jaafi nu saadeeraa waan san bakka san hoggaa eegalte fitu qabdaa saa hojjis waan hin deemneef lammaffaa Program kanarratti isaa waan seenaan dheeraan sana hin mijjatu nama taa'ee dhaggeeffatu malee amma seenaa maashixaadhaa yoo laalte seenaa maashixaa seenaa baabafii yoo laalte akkasumas seenaa haarisaa yoo laalte seenaa kitaabana kanaa hoggaa dubbistu waan masgida irratti hunda geenya faarra hedduu wanni kasiitiif maaliif hedduu dubbisanii cuunfaa dila keessaa harkatta waan ta'eef cuunfaa dila keessaa kasii harkisu harkatta waan ta'eef malee akkuma jettee mustee waan masgida irraa dhageessee waan akkama dhageessee waan qalbii irra siluuf barreessu miti. Nashidaleen mana shaaxaa yoo jennu nashidaleen gabaabduun daqiiqaa 5 tuni dhaamsa guddaa keessatti barbaachuu dandeessu akka daawwaatti sitti fayyadamuu dandeessu amma isaan sun namni isiisan dhaggeeffatee hoggaa fixee waa'ee islaamirraa konseptii dila yooma zulmii irraa taate konseptii zulmii hojii ol qabatu san guutuusi daqiiqaa 30 osoo hin ta'in daqiiqaa 60 deemte waan ta'eef daqiiqaa 60 keessatti dhaamsa akkamiin keessa kaa'ee namni kun daqiiqaa 60 guutuu dhaggeeffachuu danda'a. Akkuma jettee magartee walumatti waan sammuu irra si dhufeen barreessa yoo jette nama ini dabbara nama kana namni sagaleen bareedu miti wanni dhaggeeffatu sagaleen bareedu waan nama dhaggeeffachiisu keessaa tokko malee waan namni dhaggeeffatu dhaamsa seenaalee wantoota irraa fudhatee galuun qabaachuu qabu namni dhaggeeffatee kan makka deemuu qabu waan fudhatee galuun jiraachuu qabu waan fudhatee galuun san keessa kaafamu itti laffoo si feesisa saniif laffaatii waggaa guutuu itti laffa ameeni baate rashidaaleen daddeertuun akkasii dubbisa waggaa guutuu dubbisaa turteeni baate ibin waggaa barreessitu seenaan sun hanqina osoo hin finne kamittiin barreessa hedduutti yaaduudhaan baate. Maybe waliin lallaaquun taatu. Ordarii si eegdee sirnaan. Kaasa keessa lafa yoo ilaalte immoo adeemsa rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi makka irraa xaayif itti dhaqan xaayif irraa makkatti itti deebi'an rakkoo karaa sana irratti isaan mudatte hunda tartiibaan akkasii geessaatti makka deebisa. Makka irraa baasee Aif fidee Aif irraa makkatti yoo jala deemtee jiraatte maqaasa keessaa lafa irratti akkas ture. Waan akkana kana seenaa irratti hoggaa xiyyeeffattee hawaasni eessa dhumti dhiiroo akkanuma filimaa tokkotti eessa geessi dhiiroo achi booda hokkam ta'a ammas seenaa maashitaa yoo ilaalte oggoo dura eegaltuu irraa qalbiin hawaasaa hojii deemaa deemti. Akkanuma filima san taa'ee ilaalu jirutti uummanni gizee booyoo agarta. Dura ati waan sun waan si dagamee uummata dagamaa waan ta'eef jecha ati si dagamtee amata guutuu cuunfitee walaloo san gabbuustee baastee akkaataa itti dhiyaattu akkaataa itti barreeffamtu waa hunda isaati wal qopheessite akkasitti adeemtu. Waaw amma nashiidaan takka yookiin ta maashitaa yookiin ta seenaa saadoo fa'aa tana nashiidaan takka guutuun gaa daqiiqaa 60 cuunfitee walaloo barreessitee yadaloo itti guutee haga istiidiyoo seentee fudhattutti yeroo hagam takka ni fudhatti waggaa baatiilee hagam haga xumuramtutti hagamni fudhatti takka. Wanni dalagu takka gizuma hundaa'u hangumaati sa'aa kanniteef hangumaati maas yeroo kanniteef takka waan bareedu dalaguu dandeessa. Fakkeenyaaf kaasita albama 60 joo kana waan kaasita 3 toofaa barreessiteeti cuunfaa isaa dhiyeessita. Waan kaasita 3 toofaa barreessitee san keessa cuunfitee dhiyeessita. Waan kana ta'eef jecha yoo xiqqaate sagantaaleen gurguddoon daqiiqaa 60 deemtu tun waggaa turuu qabdi. Lammaffaa waggaa odoo istuudiyoon seenne dura ogguu 20-30-40 waraabuu qabda. Yaadiidha. Dura sagaleen kee waggaa bahu fakkeenyaaf amma sagaleen anammaa asii jootunii fi tanii waraabdanii dhaggeeffatan san adda adda ta'uu dandeessi. Maaliif ni beekamu? San akkuma ispoortii yeroo gootu qaamni kee tireeningii lakka gootuun fudhachaa deemu san sagaleen keetis waan san fudhachaa deemti yeroo iddoo irra deebita. Yeroo iddoo irra deebitu hanga sagalee ta'e tana keessatti goda qotattee akkaataa itti baatu hojjeeffattee wanni isii dura dhaabbatu hin jirre. Tireeningii yeroo hedduu yedala sanii wajjin wal bartee fataa jettee atilleen if gadhiistee hanguma jechuu dandeessu. Qaama fakkeenyaaf amma gizeen jedhuu fi gaafa san gizeen jedhu adda adda. Amma torbaan kana keessa tireeningii itti godhutti hin jiru. Gizee san ammoo baatii guutuu fa'aa baatii 5 fa'aa walitti dhaabee osoo irra deebi'ee waraabu tireeningii godhu akkaataan itti baasu kana konstaantii godhee waan hin jiruuf konstaantii dha waraaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaa barreessuudhaaf yoo xiqqaate
baatii shanii ol ja'a ol si fudhachuu danda'a.